Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota yuutuubii chaanaalii keenyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa har'aa onkoloolessa 18 bara 2024 dhiyaatanii jira. Waliin turaa jechuudha. Odeeffannoowwan ariifatoon akkasii fi qophiileen keenya immoo ariifatoon isin qaqqabaniif chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun mallattoo laaquu hin dagatinaa. Gara odeeffannoowwan guyyaa har'aaf odeeffannee kan isin dabarsu jalqaba irratti hangafoota ta'uu dirri lafaa biyyoota Afrikaa keessatti uumamaa ta'uu kan argamu yoo ta'u, ammas saayintistoonni galaana irraa kan dhufu sochiin ja'aaf lafaa uumamuu akka danda'u akeekkachiisuun Afrikaan bakka lamatti qoodamuu dandeessi jedhani. Hoogganaan Iraan haleellaan Israa'el biyyattii irratti raawwatteef deebii madaalawaa kennina jechuun haleellaan kun hatattamaan haaloo ba'uuf akka jiran ibsaniiru. Lammiileen Itoophiyaa Libaanoositti haala rakkisaa keessa turan 25 biyyattii deebi'aniiru. Kunis haalli Libaanosii fi Israa'el gidduutti uumamee cimaa dhufu hordofee lammiileen kunis Itoophiyaatti deebi'uun oduu gaariidha jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Libaanoositti haala rakkisaa keessa kan jiru qooda fudhattoota waliin ta'uun biyyattii deebisuuf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechaa akka jiru ibseera. Libaanos irraa akka deebi'an taasifamaa kan jirus carraaqqii kanaan ta'uu odeeffannoon ministeerri dhimma alaa ni mul'isa. Fuulduras ministeerri dhimma alaa waajjira qoonsilaa Jeneraalaa RDFI Beeruutitti argamu waliin ta'uun lammiilee rakkoof saaxilaman biroo biyyatti deebisuuf carraaqqii taasisaa akka jiru beeksiseera. Kirkirri lafaa biyyoota dhiyaa Afrikaatti uumamaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u, ammas saayintistoonni galaana irraa kan dhufu sochii ja'affaan lafaa uumamuu akka danda'u akeekkachiisuun Afrikaan bakka lamatti qoodamuu dandeessi jedhaniiru. Afrikaan suuta suutaan balaa dhufu hordofee bakka lamatti hiramuuf akka jirtus himaniiru. Saayintistoonni akka tilmaamanitti qoqqoodiinsi seismiikii yeroo ammaa kanaa jalqaba irra jiru gaaf tokko ardii kana bakka lamatti qooduu akka danda'u tilmaamaniiru. Jijjiiramni kun waggoota miiliyoona 50 kan biraaf guutuu ta'uu baatus dhangala'aan itti fufee jiru kun yeroo qabatamaa ta'e keessatti teessuma Afrikaa akka jijjiiruu danda'u himaniiru. Mallattoolee ji'ooloojii mul'achaa jiran sulula dhiyaa Afrikaa keessatti argamuun ciccita gurguddaan kan uumamu yoo ta'u, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Yuugaandaa akkasumas biyyoota kana fakkaatan irratti hiriiruu akka danda'us himameera. Hoogganaan Iraan haleellaan Israa'el biyyattii irratti raawwatteef deebii madaalawaa kennina jechuun haleellaan kun hatattamaan haaloo ba'uuf akka raawwatamus ibsaniiru. Hoogganaa olaanaan Iraan Al-Kahaamiiniin haleellaa Israa'el biyyattii irratti raawwatteef deebii madaalawaa kennina jechuun hatattamaan haaloo kana ba'uuf waadaa galanii jiraachuu isaanii ibsaniiru. Pireezidaant Masuud Pezeshkian immoo haleellaan yoo xiqqaate loltoota 4 ajjeeseef Iraan deebii sirrii ni kenniti jechuun Iraanis waraana akka hin barbaanne ibsaniiru. Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwatameef haaloo ba'uuf dilbata darbe naannolee Iraan hedduu keessatti argaman kanneen akka misaa'ila baalistikii 200 onkoloolessa tokko gara Israa'elitti dhukaafame dabalatee irratti xiyyeeffachuu ishee ibsitee jirti. Wiixata darbe ministeerri muummee Biniyaamin Netanyahuun Israa'el sirna ittisa qilleensaa fi oomisha misaa'ilaa Iraan laamsheessiteetti jechuun dubbataniiru. Haleellaan kun dandeettii ittisaa Iraanii fi dandeettii misaa'ilaa oomishuuf qabdu irratti miidhaa guddaa geessiseeras jedhameera. Netanyahuun dabaluun akka himanitti haleellaa bara darbee onkoloolessa 7 raawwatameen namoota miidhaan irratti dhaqqabe yaadachuu irratti haleellaan kun sirrii fi humna guddaa kan qabu yoo ta'u, kaayyoo isaa galmaan ga'eeras jedhaniiru. Erga haleellaa kanaan booda yaada uummataa jalqaba kennaniin Kahaamiiniin aangoo fi fedhii uummataa Iraan akkamitti sirna Israa'eliif akka dabarsan murteessuu fi tarkaanfii dantaa sabaa fi biyya kanaa tajaajilu fudhachuun kan aanga'ootaati jedhaniiru. Pireezidaant Pezeshkian immoo afaan hoogganaa olaanaa kanaa ta'uun biyyattii keessatti dubbiin kan beekaman yoo ta'u, walgahii kaabinee irratti akkas jechuun dubbataniiru. Nuti waraana hin barbaannu, garuu mirga sabaa fi biyya keenyaa ni kabajnaa jechuun himaniiru. Haleellaan Israa'el kun kan taajjabdoonni tokko tokko eegaa turan caalaa daangeffameeras jedhameera. Lolli Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti taasifamaa jirus Iraaniin deeggaramuun Libaanos keessatti akkasumas Israa'elii fi garee hidhattootaa Filisxeem gidduutti raawwatamaa akka jirus beekamaadha. Dhimmuma kana hordofuun odeeffannoo guyyaa har'aa ba'een Iraan Israa'el waliin waraana hin barbaadu jechuun deebii sirrii ta'e garuu dhiyeenyatti deebisuuf akka jirtu aanga'oonni biyyattii himaniiru. Pireezidaantiin Iraan yoo Israa'el weeraraa fi akka ishee itti fuftee wal dhabdeen akka hammaatu akeekkachiisuun
Ameerikaan sirnicha yakkaa kanaa akka raawwatamu kakaasteetti jechuunis komataniiru. Bifuma wal fakkaatuun ministeerri dhimma alaa Iraan waraana barbaadaa akka hin jirre ibsuun garuu weerara Israa'el kamiifiyyuu yeroo sirrii ta'etti deebii sirrii akka deebisan ibsaniiru. Egaan daawwattoota keenya kunneen odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa har'aa qindeeffannee isin biraan geenyedha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa jechaa.